warroonni shari'aa sawaa qabdan marti keessanuu baga gammaddan baga gammanne isiniin jecha obboleeyyaallaahi wabarakaatu ashamaa harka fuunee isiniin jecha warroonni irra deebiidhaan gara chaanaala keenyaa dhuftan galatoomaa isiniin jenna akkasumas warroonni jalqabaaf dhuftan like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna arraantana warri shari'aa sawaa qabdan marti keessanuu baga gammaddan isiniin jenna obboleeyyan kiyya warreen Saudi Arabiyaa biyya tana keessatti argamtan marti keessanuu warri shari'aa sawaa qabdan baga gammaddan maaliif jennaan mijaanni sawaa kan Itoophiyaa nuuf dawwalu kan duraan qarshii birrii 100 itti naqannee birrii 100 daqiiqaa 850 yookaan yeroo awwalaa 350 nuuf kennaa ture sun ammaan tana iddoo duraa takka nurraa citee addaan kutee hafee dirre garuu ammoo irra deebiidhaan nuuf gallakkisanii jiranii maaliif jennaan bifa jijjiirratee akka yeroo jalqabaa gaafa duraa 300 nuuf kennuu ture eegasii ol deebisee 850 nuu godhe eegasii maas nurraaf kutee amma immoo daqiiqaa 1,200 nuuf qabatee dhufee jira ashamaa akkas isiniin jaa amma immoo garuu akkaataa isa kana itti fayyadamuu dandeessan isiniin barsiisaa nafaana turaa isiniin jaa obboleeyyan kiyyaa asumaan gara barnoota biyyaattiin isin dab Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashama harka fuunee isiniin jecha warroonni jalqabaaf dhuftan ani sabahaddin oromaanin jaama baga YouTube keenya channel keenya kana like share subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna akka viidiyoo mata duree isii dhageessan sanii mijaana sawaadha kan biyya dawwalu akkaataatti hidhachuu dandeenyuun isin agarsiisa karaa salphaadhaan bifa ajaa'ibaatiin mijaanni Itoophiyaa nuuf dawwalu duraan addaa citee ture amma immoo garuu bifa jijjiirratee daqiiqaayyuu dabalatee dhufee jira akkasumatti isin agarsiisuu barbaada amma immoo mana miseejjii keenyarra ni gallu jechuudha. Mana miseejjii kanarra gaafa galle mataa kana gubbatti akkuma duraa'uu beeytan 900 barreessuu qabdanii jechuudha. Mataa kana gubbatti maaliif jennaan sharikaan sawaadhaa yeroo hunda gubbatti kan barreeffamu 900 barreessitu 900 gaafa barreessitan akkanatti irratti gattuutanii jala kanatti isin gaddabarsa jala kanatti immoo gaafa isin gaddabarse maal barreessitanii akkaataa risaalaan sun itti isiniif dhufee risaalaa san arkattanii hidhachuu dandeessan shari'aa kamiifuu wanni kun ni fayyada shari'aa sawaa himmokkoruu khatti adda jeeti kanarratti immoo hidhuu danda'u habiraarratti immoo hidha jee bakka risaalaa biraatiin isin jeequu danda'a lakkoofsa nama biraa faarraa fudhattanii yoo itti naqattan isin jeequu danda'a maaliif jennaan xariini sawaadhaa hundinuu khattiin hundi wal adda jechuudha khattiin waan mijaanni sawaan kun hidhu kun hidhuu hin danda'u hidhuu hin danda'u kana waan ta'eef akkaataa ati keetiifillee karaa bareedaadhaan itti fiduu danda'u isin agarsiisa maal barreessuu qabdanii na laalaa lakkoofsaan barreessu kana 8 duwwaa taraa 3 8 gootanii jechuudha 8 duwwaa taraa 3 barreessitanii irratti ichi ergituun isiniin jaa obboleeyyan kiyya sanbooda risaalaa isiniif dhuftu teessanii afattan anammoo risaalaa naaf dhufti daqiiqaa takka obsaa risaalaan ammoo akkuma dhufteen risaalaa san keessa laaltanii lakkoofsa isin keessaa fudhachuu qabdan isin agarsiisa yoo lakkoofsa akkasitti dubbisa yoo ingiliffaa beeytanii dubbisuu dandeessan akkaataa itti keessaa dubbiftanii furattan isinuu ni beeytan yoommoo warri arabii dubbisuu beekus arabii akka dubbisee keessaa fudhachuu danda'a warran beeyneef ammoo lakkoofsa keessaa baasee anaatiitu isin hima rakkoon hin jiru annammoo risaalaan naa dhuftee jirti risaalaa tan VOAL kan jedhu kana L kan jedhu kana tuqee bal'isee risaalaan kun akka bal'atee naa dhufutti dubbisee keessaa isinii fuudha jechuudha. Maaliif jennaan mijaanni sawaadhaa bifa jijjiirratee daqiiqaa 1,200 Itoophiyaa dawwaluu danda'a obboleeyyan kiyya akkuma asitti agartan kanatti birrii 150 daqiiqaa 1,200
daqiiqaa 1,200 kunoo akkuma asitti agartan kanatti isiniif kennuu danda'a jechuudha. Amma immoo akkuma gubbaa kanatti agartan birrii 150 itti guuttattu 150 gaafatti guuttatte baatii guutuu jechuudha. Itoophiyaa isiniif dawwala ammoo shabakaan isarra jiru dhumuu hin danda'u jechuudha. Shabakaan dhumuu hin danda'u obboleeyyan kiyya lakkoofsaan daqiiqaa isinitti hizaabu alaaxuula isiniif kenna itti fayyadamuu dandeessan baatii guutuu. Amma immoo gaafa daqiiqaan 2,200 kun dawwaluu gaafa fixatellee biyya tana keessa tola isiniif dawwaluu danda'a isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Barnoonni har'aaf qabannee dhufne kan hanga ammaa na waliin harkaa turtan kana obboleeyyan kiyya akka waa hedduurraa bartan abdiin qaba isiniin jecha amma gara hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jenna. Asumaan laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jaa obboleeyyan kiyya.